Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo Aappii alhamdulillah hani naga kooti nageenyi kiyya jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoon kiyya viidiyoo irraa kana keessatti aappii ajaa'ibaa aappii waayifaayiin yoo simbira dadhabaa taate yoo isinirraa fagoo jiraate bakka waayifaayiin sirriitti dalagu isinitti agarsiisu. Aappii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha. Asirratti wanti aappiin kun wanti naaf himaa jiru jechuudha. Hanga waayifaayiin irraa fagaatu. Waayifaayiin kun hagam akka na biratti dalagaa jiru parsantii dhibbarraa hagam akka dalagaa jiru akkasuma hagam akka narraa fagaatee jiru nagarsiisaa jira jechuudha. Aappii kana fayyadamtanii jechuudha bakka sirriitti waayifaayiin parsantii dhibbatti dalagu jechuudha. Isin galee sirriitti gartee saffisaan isiniif dalagu jechuudha. Salphumatti beekuu dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka waayifaayiin jirurraa xiqqoo fagoon jira jechuudha. Amma itti deemee isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa dhihaachaan jira jechuudha bakka waayifaayiin sirriitti dalagutti jechuudha amma akkuma sirriitti argaa jirtan jechuudha lakkoofsa sirriitti dabalaa jira. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha salphumatti jechuudha humna saffisa waayifaayii keessanii hangam akka isinirraa fagaatu hangam akka isin bira sirriitti dalagaa jiru hunda isiniif hima jechuudha. Salphumatti jechuudha waayifaayiin keessan hanga isinirraa fagaate aappii kanaan beekuu dandeessan jechuudha. Isin galee amma akkuma argaa jirtan jechuudha parsantii dhibbarraa dhibba ga'ee jira jechuudha maaliif waayifaayi biraan jira jechuudha. Isin galee duraan akkanan turre jechuudha. Duraan 60 wayii ture amma dhibbarraa dhibba jechuudha. Dhiheenya waayifaayi tan jira waan ta'eef haala kana nama saffisaan dalaga jechuudha. Amma parsantii 99 aappii ajaa'ibaa kanaan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa jechuudha. Akka inni waan gaarii waan bareedaa waan haarawaa waan isiniif bu'aa qabu isiniif barbaanneef innu isinis viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuu qabdan nu bira dhaabbachuu qabdanii. Hayyee daawwattoon kiyyaa aappii kana gabbuufachuudhaaf yookiin daawunloodii godhachuudhaaf as Google Chrome keessanii dhuftanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha STM Oro jettanii barreessanii achi booda sarchii goosiftu achi booda as jalatti stmoro.com kan jedhamu irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida as irratti ayikoonii sarchii ni jirti irratti kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha waayifaayi jettanii barreessanii haala kanaan sarchi goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana sanii fida suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gabbuufachuudhaaf asirra suuta gadi ni deemtu jechuudha suutumaan gadi deemtu hin jarjartanii as jalatti bakka kana tuqaa ka jiru fuulduratti daawunlood ka jettu ni jirti daawunlood irratti kilik gootaniiti aappii gabbuufattanii hayyee daawwattan kiyyaa aappiin yeroo gabbuufattan jechuudha haala kanaan isiniif banama achi booda haala kanaan neetwoorkii keessan jechuudha hanga isinirraa fagaatu isiniif safaruu eegala jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha waayifaayiin ana dhiheenyu kiyya jira jechuudha fakkeenyaaf waayifaayi biraa xiqqoo deemee isinitti agarsiisu jechuudha amma akkuma argaa jirtan jechuudha hirrachaa deemaa jira jechuudha kunoo hanga narraa fagaachaa jira jechuudha kunoo hirrachaa deemaa jira jechuudha asirratti parsantii dhibbarraa dhibba ture amma akkuma argaa jirtan 80 irra ga'ee jira akkasumatti kunoo amma akkuma argaa jirtan kana jechuudha hirrataa jira jechuudha. Irrataatuma jira kunoo akkuma diimaa agarsiise diimaa kan faan dhadhabaa jechuudha waayifaayiin fakkeenya dhadhabaadha amma fakkeenyaaf itti dhiyaadhee isinitti agarsiisu jechuudha dabalaa deema jechuudha lakkoofsi kun isiniif safaraa jechuudha sirriitti inni galee kunoo akkuma argaa jirtan safaraa jira akkuma argaa jirtan amma kunoo itti dhiyaachaa jira jechuudha haala kanaan sirriitti bakka waayifaayiin sirriitti dalagu jechuudha argachuu dandeessan jechuudha inni galee. Haala kanaan humna saffisa intarneetii keessanii yookiin humna saffisa waayifaayi keessanii jechuudha dabalachuu dandeessanii jechuudha. Haala kana salphumatti argachuu dandeessan jechuudha bakka waayifaayiin sirriitti isiniif dalagu jechuudha. Isin galuu jiraami? Amma akkuma argaa jirtan parsantii dhibbarraa dhibba ni gaha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Ni galee. Egaa daawwattoon kiyyaa aappiin kun aappii ajaa'ibaati itti fayyadamaadhaan isiniin jaha barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haarawaa kana kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raawwatamu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin agolta deebinutti waan hordoftaniif galatoomu.